hundinuu ni darba. Gaafa karaan hundi si harkaa wal dhahee riqichi hundi cabee akka hin taane tahee nama keetii miti qaamni kee si gatee ijji tee lameenuu dukkanaan haguuggamtee luyti teef harki kee sirratti laamshoftee sammuun kee maraattee onneen tee dhibamtee arrabni hidhamee gurri kees cufamee qaamni kee hundisaa dhibeedhaan waddamee falli rakkoo keetii addunyaarraa dhabamee namni hundi bahee carraan qabdu tokko du'a qofa ta'uu gaafa sitti hime as abdii kuttee du'aaf hin qophaahin hunduu ni furama. Namni hedduun isaa har'a kee laaleetiin boruu kee tilmaama. Eeyyen nama biratti har'a dukkanoofnaan borus dukkanuma. Eeyyen nama biratti har'a hiyyoomannaan borus hiyyuumama. As abdii kuttee hin amanin nama. Falli rakkoo keetii nama biraa miti rabbiin biratti argama. Eeyyen waaqa biratti hundinuu laaftuudha hunduun jijjiirama. Eeyyen rabbiin biratti hundinuu salphaadha hunduun danda'ama. Yaadadhumee gaafa garaa haadha keetii turte ji'a 9 guutuu akkatti jiraatte harka keetiin fuutee waan barbaaddu nyaatte ija keetiin ilaaltee waan hundaa agarte miila keetiin deemtee garaa keessaa baate miti hundi isaatu ta'ii isaatiin taate isa ta'e jedhee waan fedhe taasisu kan qorsa tokko malee dhibee kee fayyisu kan dukkana ibsee ifatti si baasu rabbiin osoo qabdu tas abdii kuttee sin liqimsin naasuun inni si hin turre dhabamaa si fide rakkoo tantee furuu akkamiin dadhaba akka ati yaanneef karaa ati yaanneen dhufee si dhaqqaba. Rabbi irratti hirkannee abdiidhaan jiraannaan rakkoon addunyaa tanaa hundinuu ni darba.